السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبير من الله دندام جو. أرامني جد جدتني. بتمر مو أكرم أكرم جو. أبا ويجي. مين فين كريكا فتين البني. إسي المامي كابلو. Gabbarri jiru jira. Gabbarri baja. Ibu torba tadi. Jalatti gaafa fuutan birii meeqatti baasee yeroo sana أقدم مدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبير من الله وتتكلم. كبير مو أرام مغرتي مانغودو غودا. تمام كبير تنو في مانغودو غنيجا. أبا هذا كوتي أفهم بيجي كنياتين أكاكيو جرمان. أكاكيو يجوني أبا هذا تينيجا. أورمون بلّادا. أورمون بيجي غودا. مقعد ده تيوامو دندام جو. أرامني جد جدتني. بتمر مو أكرم مو أكاكيو جنّا. أبا هذا تينيسي. Akkasuma abbaa isaa akaakaa jennan isaan kun amma anaaf akaakayyuu kiyya akka akaakaan kootee jechuudha. Akaakaan kiyya kuni abaabayyuu akaakayyuu akaakilee arganii jira rabbii umurii isaanii keessa bara kanaaf kaa'ee jechuudha. Har'a isaanii wal siin barsiisaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akaakaa akkami? Waalaikum salaam. Jirtu? Fayyaadha. Nagaa keessanii? Akkam jirtu? Alhamdulillah. Nagaa alhamdulillah. Egaa rabbi umurii nu dheeressee har'a ijaan wal agarree akaakaa kiyya argeetan jira. Mee isin maqaan dhalootaa eenyu jedhamtu? Siraaj dhugumaa jedhama. Siraaj dhugumaa shuuramu. Siraaj dhugumaa shuuramuuti egaa maashaallah tabaarakallah. Siraaj jechuun afaan arabiffaatiin ifaadha. Dhugumaan immoo afaan oromootii dhugaadha. Inni dhuguma abbaa dhugaa jechuudha. Akkasitti seenaa irratti. Akkanuma. Egaan kanaafuu gaa akaakaan kiyya kun Siraaj dhugee abbaa kaaruuti yeroo dhalatan nuti gaa Siraaj dhugee abbaa kaaruu jedhee namatti dhalatanii waggaan keessa meeqa akaakaa kiyya? Waggaa 82. Maashaallah tabaarakallah. Egaan daawwattoota keenya akaakaan kiyya umurii isaanii waggaa 82. Haa ta'u malee ani isin agartan kun abwaaniifaani kan intala isaaniitan. Kakaamiran waraabaru kunis kan intala isaaniiti. Sini galee ani ammoo intalan qabanis ana arganii intala kiyya arganiiru. Maal jedhama akkasitti? Abaabayyuu jedhama. Mii kun gara gaaffiitti darbini isin ilmaan meeqa qabdu? Torba. Tole. Dhiira sagalii qaba. Dhiira sagal. Dubartii hoo? Dubartii ja'a qaba. Dubartii ja'a. Ijaan walumaa galaa isaanii ilmaan 15 qaban. Ilmaan 15 qabanii dhiira sagalii fi dubartii ja'a. Maashaallah tabaarakallah. Warra meeqa qabdan isin? Afur fuutan. Maashaallah. Paartii afa akkasitti argannee jirra. Egaa abbaan akaakayyuun kiyya miseensa paartii afa. Kanaafan iyyuu gaa paartiin afa kuni achii dhufte malee asirraan eegale isin jira. Afur fuuchuun eessarraa eegalte? Abbootii keenya irraa eegaltee isin jedhe isin miseensa paartii afa kiyya. Kanaaf daawwattoota keenya egaa isaan afur fuutanii hunda isaanii kanarraa meeqa qabdan? Tokkorraa sagalii qaba. Tokkorraa sagal qabdan. Akkawoo korraa sagal qabdan. Maashaallah isaan kana akkawoo immoo kunoo isaan kana gartee haati haadha kootii isaanii isaan asnaasaati. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo qaalii arramuu gurra akkuma isinii beeksisee jiru sagantaa jalqabaa irratti akkawoo konkootii fi akaakaa kan koo gidduutti argamee jira. Isaan kun haadha kan kootiiti. Isaan kun immoo abbaa haadha kan kootiiti. Isaan kun Siraaj dhugee abbaa kaaruuti. Isaan kun immoo Faaxumaa Ambassee Diidoo jedhamanii rabbii gartee umurii dheeressee walloo agarsiisee jira. Isaan kun seenaa wal fakkaataa gurguddaa qabanii. Isin waggaa meeqaa himamne? Waggaa 7 maashaallah tabaarakallah isaan 82 isaanirra dhageessanii jirtanii gaafa Siraaj dhuguu waantee hunda waggaa meeqaa isin? Soddoma? Soddoma taalu? Aseennan ammoo dhaqasee. Argiidha. Argii fuutanii? Argii guubaramne. Biyyi guutuu na darbattanii kan fuutan. Guubaramne jala sagantamarra irratti colee. Waraqaa argattanii fuutamu. Waraqaa abbaan kun haasa'anii deebi'anii qanii qabanii qaxaroodhaan. Qaxaramee baallamni kaa'amee. Baallamni kaa'amee zargiin nammee daggafamee daadhiin nammee qalamee nammee. Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma isin durbeettan Oromoonni bifa garaagaraatiin fuudha. Kaan aseennaa waan jedhatu jiru. Kun immoo butii kan jedhamu jira. Butiin suni kan namni gartee butii jechuun maal hin beeku? Butii jechuun gadheedha. Butii isa saamanii deeman. Butii jechuun waan saamita. Akkasuma qullaa see lafa harkisanii maal jedhanii mataa isuu qullaa see lafa harkisanii kun hin galu.
Afaanuma. Sooromatti butiira butiira wani. Dhumni dhiira keessa immoo eessumatti dhuma. Maashaallah tabarakalla. Egaa daawwattoota keenya garabbiin isaan kana umriin nu dhiyeessee jira. Akaakayyuus abaabayyuus arganii jiranii. Nus arganii jiran kunoo. Ilmoo kee wagana kunoo. Allahu akbar. Maqaan kee eenyuti? Haniifa. Kaniifa. Haniifa. Kaniifa. Haniifa. Kaniifa. La Haniifa. 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 Kunoo akaakayyuu abaabayyuu lagaa jenna. Haniifaan abaabayyuu kooti. Kan kumaasii taa'anii akkaachi jechuun maal jechuudha? Akaakayyuu lagaa akaakayyuuni akaakayyuuni si Akaakayyuun ala. Akaachee immoo mucaakeeti. Ila daawwattoota keenya akkasiin ani isaaniif akaakaa. Akaakaa kootati. Mucaan kiyya immoo Akaakaachee kooti. akaakachee. Akaachee kooti. Akkaachee. Akkasii akkaachee. Kanaaf daawwattoota keenya gaama gara gaaffii biraatti isaan dabarsaa. Isin gaafa wal fuutan birrii wal fuutan akkamitti wal fuutanii gabbareen jiru Jira. isaan hunda siin gabbaran dhoo kakaan dur maal fa'a sinii bitan maal fa'a waa sinii bitan kaakaa'u isaan gaafadha maal sinii bitan latti maal sinii irraan sinii Gumeen duwwaa cicalaa si basgaa. Gumeen duwwaa si basgaa. gumeen kun immoo maal irraa isa Birrii baa tireesa. birrii irraa jechuudha. Albummaa inni Albuuda gurgurtii kennan akkasumas bu'aa. Asii boora. isa bishaan keessa bu'uuri. Akkeeti. Birrii tumama. Birrii tumamee qottara. Maramee bu'aa. Akka albuu akka innis bu'aa. Jira. Innaa Dhibba jaha jedhu. birrii dhibba ja'a sana. Eeyyoo. Lakkoofsi birrii dhibba jaha. Dhibba torba saddeet jedhu. Itti dhaabbatu. Ija ishii lakkaa'ani. Tole isin walumaa galatti gaafa fuutan birrii meeqatti baastan yeroo sana birrii yeroo sana meeqatti baastan isin Maal isaan gaga gaani. birrii meeqan ta'a yaadan birrii yeroo sana birrii ammaa miti. Birrii yeroo sanaa moo? Birrii yeroo sana kuma tokko ta'a. Kuma tokko jechuun immoo birrii mootummaa yeroo sana maal eenyu? Haile Sillaasee. Haile Sillaasee bara isaan bara kudha sagal maashaallah tabarakallah isin nikaa maal sinii kennan gaafsan? Nikaa sa'a kennanii Isaan bitee. maaliif akka hawwatu sa'a kennan sin? Saaniin duutuma? Warqii qaba. Duuti. Warqii dhagaa guutus. Baarii biyyaati. Irraan sinii fuudhan. Baarii biyyaati. Amma mootichi moo? Maaliif sa'a kennanii sin? Qabeenyaa kooti. Maa waa biraan kennanuuf lafti? Hiikaa bu'aa. Lafti ta'u. Amma nuu kennaa fi lafaa biraa. Kenneen akkuma. Kunoo kenneen. Egaa daawwattoota keenya kabaja sagantaa keenyatti akka isin bohaartan abdii guddaa isinirraa qaba. Egaan bara sana sa'aatti kennama. Dhugaadha sa'aatu kennama. Har'a garuu har'a nikaan gara birrii kun dhibbaatee. Baatee hojii nyaatee ittoo qopheessitee fiddee nyaachuu wajjiniin. Daawwattoota keenya kabajamoo egaa akaakaayin kiyya kun dubartiin tokko har'a miidhamtuu rakkishaa jiran. Kanaafuu iddoo jirtanitti dubartii duwwaa argadha durba. Baay'ee eegaa gurguran dhaqa. Yeroo maatti godhe farankaa. Gatii gaggee durba duwwaa taate. Gatii gaggee durba duwwaa taate maal? Egaa daawwattoota keenya kabajamoo inshaalla sagantaa keenyattiin bu'aa akka isin gammachiisaa jira isin taphachiisaa jirra. Kan itti argamnu kunoo yeroo sana manni akkasii jiraa Jiru. manni akkasii jiru. Mana Oromootu safaramee digdama faana digdama jedhama 22 irra dhaabata malee jiru. Mana citaa jechuudha. Citaarraa jira. Citaarraa. 22 safarame. Abbaan soddoma dhaabbatu cimaa. Har'a gaafa alhamdulillah ilmi keessa mana akkasii ijaarrate kan fakkaatu mana Warqii qaba. daawwattoota keenya kunoo kana fakkaatee ijaarrate kana maal sin dhagahama mana akkasii keessatti sinam. Jireenyaa gaarii. Maashaallah tabarakallah egaa rabbi isa sumurii isinii badheessu sumurii dheeressu du'aa inni godhaati nu eebbisaati mee du'aa inni godhame arrabbadda isinii kennu jedhame. Guyyaa rabbi na taasise suuraa kana isinii agarru isinii agarru muraalee isinii agarru rabbi wal isin jaalachiisu abbootu wal isin jechisiisu kun bismillaahi haara galfii rabbi isinii agarru taa'anii nyaachuu sujuudii rabbi immoo rabbi isin waafaqu kun bismillaahi haara galfii hunda biyya duniyaa kana agarra rabbi isinii agarru
Ultaa malee gadi jala durooba malee deegina akka keessan waliin dhabiin uleen keessan immoo hin dhabeen aafiyaa keessan akka mana marduun seerraa akka bara guddina deebii qaba tura gaabbii qaba rabbisinii akennu rabbi hunduma waan gahu waan jiru waan jireenyaa hunda gahu walii keessinii akennu akka rabbisinii ataatu rabbii ilaala duraa musul. Amma wayi isin gaafadha gaa tokko dhumarratti isin gaafa haadha kan koo abbaa kan kootii kennitanu isaanuu jaarsa jedhanii baay'ee Jennaa fuudhan nyatan hattuu isaa hattuu fayyadani. abbaan kan koo hundumaa seenaa keessatti akka jechuu dhaga'een abbaan kan koo gaafa haadha kan koo intala keessan fuudhanu dhugumaatu kennee zeenuu dhugumaa kennee jedhanii dhugumaa isa ta'e kennee haadha abbaa koo miti hattuun abbaa koo miti waa hattuu lachuu raman gaafa sana maal sitti dhaga'ameen aartan mun gammaddan haal aayatan dhaqee takka mana fuudha jedheetan namni mul'atu kolfa jedhis wallahi tajariba shiituu mana keessa urgeessu guduuranii dha dhuwa balbala turan mana dhattanii balbala turan dura dafee saree kana inshallah tabaraka amma iyyee isinoo maal sitti dhaga'ame yeroo sana gaafa raabii asiraa jabbaan koo butan Njibine? Akan jibbaniif. Jibbine? Dubbaa miti? Mana jiru malee. Mana hin jiran. Ina isaan isan bas. Dhuguma seera miti jiru akkas. Maaliif abbaa qotan? Egaan daawwattoota keenya kabajamoo maashaallah tuuti yaadessa kan taphaadha isin biraan gaa jirra. Abbaan isinis attaniitu jedhee moodul. Eessa maaloo? Isaan booddee kana natti jedhanii maal isaan kee fuudhe. Dargama fuudhanii. Anta akkanan harkina fuudhe. Egaa imamni nuyi asiin qabadha. Akaakaan koo kuni miseensa paartii afaqi. Miseensa paartii afur qabu jechuudha. Amma immoo yeroo ammaa kana dubartoonni afurii yeroo nu jedhu isin gaafa sana jaallattaniitu miti gaafa sana fuudhan. Jaalallee? Jaalallee jedhi.